Aisha marrafni daawwattoota fi kabajamtoota keenya amma kan argamnu jechuudha. Bareedinni hin jenne mooraa UN duratti argamna jechuudha. Kanaaf koree naamusaa keessaa isa tokkotu asitti argama. Guyyaa jalqabaatirra qabee hanga guyyaa afuraffaa irraatitti halkanis as bulee as oolee uummata isaa saba isaa bira dhaabbatee qarqaaraa jira. Mee waa'ee kanaa jira jechuudha. Koree naamusaa kun gaddatti dhagahamee fi maalirra akka jira maalirra akka gaan immoo isumarraa dhageenya karma isaatti sin dabarsa. Maqaa ofillee beeksisa asumaan isiniif haa ibsitu. Marre lagi foto tapi kabajamu kena awalan makan kia Hussein Muhammad ya dama wan asit tergamne adunya ni nutis ni beina rako umat kena rati semua umat kena kesati markas abuti kayaman kesati yawadati umat kena pakai gutok kutubani guyawan santai rat wonna nuti dagame kanarra mana keenatti kan garin dhiiraadha kan jenne asit argamne UN budiki abo jirre jechuudha mirga keenya kana waa'ee mirga namaa warroota UN asitti biyya kana keessatti mas'uulummaa qaban kanneen abo jirra kanaaf uummanni keenya akkuma jirutti xiqqaa fi guddaan wal dhageettii godhee wal dibsa godhee kuni guddaa kan jenne kun kan xiqqa kun sheeka kun maali kan jenne waan kana irratti deemnetiin dadhabaa kennallee gaarii fi badaa kennallee hammalanne waluma gorsine waan kana hordofaa jirra ummanni Oromoo mootu addunyaa jirtan waan kana ummata Oromoo kanaa fi sagalee akka tahamu ummata gubatan kana wanni keenya gaafin keenya kaasetti baanee zirruu fi marti keenya wanna itti gubataa jirru kan akka nu jalaan banne kan marra qabu godin keenya kaachitti gubatanii jedhan lafee isaanii achi keessatti qaqamansan awwaalchan arganne ujooles akka awwaalchan argataman warreen ajirraa hafanii madaawoon keenya sun ummanni madaa'e sun harka keenya galee akka yaalan nu barbaanna asirraan deebi'ee ummata keenya jireenya keenya kan buruufitillee ummanni kun nu gubuu dhiisanii as keessaa karaa akka nurraa banamuu kan barbaannu jechuudha hiree kanaaf marti wal as gurgeennee waan ijoolleen quree kan nu jedhu fudhatanii fi kanaaf kabajamtoota keenya akkuma jirutti addunyaa kanarratti namni marti ummanni martiin argaa akka waan nu asitti jirru kan addunyaarra nu hojjetan kana isin gaafadha galatooma. Ayeka daawwattoota keenya akkuma argitan jechuudha koree naamusaa kun akkanatti ibsa. Ani garuu gara kiyyaan immoo koree naamusaa kanarraa iyyuu gaafii guddaan qaba. Maaliif yoo jettan taate sabaa fi sablammoota hedduutu asitti argama. Oromoo qofa osoo hin taane jechuudha. Akkasumatti immoo namoonni tokko tokko sammuun isaanii akka isaan itti yaadan hin beeku. Hiree biyya biraa argachuudhaaf asitti baanee kan jedhus jira. Nuti immoo akkasitti miti kayaannu. Akka kiyyaatti mee inni akkamitti yaada? Ani immoo kiyyaa akka itti yaadu booda isiniif deebisa. Kuni gaafin obboleessa keenya bareeda. Ummata waan akkasii waan didikoo kana yaadu kana jala murree itti mu barbaanna. Ummanni sabaaf sablameen Somaaleetu jira, Amaaratu jira, Tigreetu jira. Nu warri koreedha waan kana ummata kanaaf hin hojjanne jennee haala rifannoota keenyatti waan nutti dhagame ummata kanaaf hin hojjanne jenneetiin hin kan deemnu kuni saba kana dhiifnee ummanni kun kan asitti bahee fi har'a waan beekamuu qabu Oromummaa falmachuuf odoon tahin akka mirga namummaatitti akka insaanummaatitti jechuudha akka namummaatiif ijoollee gubatan kana ijoolleen gubatan kun Somaalee keessa jira Amaara keessa jira kam akka ta'e addaan hin beekne waan kun akka addaan nu baafannu malee qiyyamaa jiru nu warri hiree argachuu fi waan adda addaatu jira warri asitti argameen jedhin immoo bakka biraa deemuu danda'u jechuun waan kana yaadu mataa keessatti kana waan akkana kana murtee mataa keessatti qabatina isin jedha. Ayah daawwattoota fi kabajamtoota keenya akkuma inni jedhetti jechuudha sabaa fi sablammoota hedduutu asitti argama. Harki caalu Oromoon haa du'ani malee saboonni kunis jechuudha haa xiqqaatus harka dhibba keessaa muraasni keessa jiran jechuudha. Kanaaf ammas jechuudha koreen naamusaa tokko asitti argama. Innis immoo waan isa quunnamee fi haala guyyaa afuraffaa kana keessa jiran gaafin isaanii deebi'amu hin deebine mee isumarraa hubannaa jechuudha. Kanaaf mee kanuma isaatti isin dabarsa. Arra egaa bakki wal beekni guyyaa afuraffaa lakkoofnee jirra. Gaafachaa jirra deebii waa hin garre. Deebisaa nuuf kan inni ammallee qaama nu jalaa dubbatu hin garre eeggachaatuma jirra. Hiriyaa kiyyaa asitti argamu gadi baay'ee natti tolee jira. Yeroo ammaa kana miidiyaan addunyaa baay'isee waa'ee keenya kana hafarsaa jira jechuudha. Asitti immoo laakiin jechuudha numa keessaa namnummaan nuti beeknu namnummaan keenya dhiiga ilmaan Oromootii fi lammii Itoophiyaa kana asitti dho'isaa jira jechuudha. Kanaaf mee nama sirraa dhalateetiin saba keetirraa dhalatee dhiiga saba keetii dho'isu kana mee maaltu akka keetiitti maaltu jira gamas? Sirriidha wanni daddarbuudha. Guma qabatamaa hin jirudha. Argaa jirras. Ani akka horee tokkotti amma horee ta'ee ergaan hojjechuu eegale guyyaa afuraffaa lakkoofseen jira. Dhuguma warri dhiiga kana awwaaluu bariyaas turas awwaalaa turanii ammallee awwaaluuf tattaaffii jabaa godhaa jiru. Qabnee garuu qaamaan isaa qulqulleessinee ala baasaa jiru.
itti milkaa'uu dandeenye malee yaalli isaan godhan hedduudha. Nama lubbuu jiru kan ibiddaan gubate kun nama jechuun itti dhaga'amuu dhabuun isaanii nama jeeyyaa ture isaan sana maaliif jechuudha. Nama lubbuu qabuutu ibiddaan gubate. Lubbuu nama takkaati ibidda nama 450 bakka takkatti ibiddaan akka beeyladarra gurguramu jechi isaan irra godha. Kun itti dhaga'amuu dhabee har'a wanti isaan kana keessa fayyadamaa ta'uuf barbaacha waan kana awwaalanii galii dhuunfaaf barbaadan kun nama jeeyyaa ture. Ni balaaleffate akka kiyyaatti hanga deebiin keenyaan hojii butte asillee hin deemu. Hayi saya lagi amma jechuudha wanti namatti dhagahamu keessa warreen community keessa dalagan UN maktaboota garaagaraa keessa dalagan jechuudha. Dhuunfaa isaaniitiif waan isaan argataniif jechuudha faayidaa isaaniitiif oolfachuuf jecha lubbuu namoota 450 amma yeroo ammaa kanatti immoo biyyattiin garaagaraa yeroo gabaatu jechuudha nama 500 fi qalama hanga 20 wayiitti jedhamaa jira. Kanaaf isaan jechuudha garaa ofiitiif jecha dhiiga lammii isaanii yeroo isaan dho'isan kana kun gadda sirbaa fi gadda nama hundatti dhagahamu. Isinoo waa'ee kanaatti irratti akkam goonaa jedhaa jirta nama duratti haalli akkamittiin sirreessuu qabna jechuudha. Yani awwaal qofa osoo hin taane namni gabaasaa san keessatti hidhaa jiru baay'een isaanii namoonni beekna haga tokko namni dhiyeessuun nama 450 tilmaaman haa jaamu malee hin caaluu danda'a. Irra guddaan ijoolleen achitti dhahamtee achirraa baatee kan jibuutan isaanii barbaadamee dhabni illee ni jira. Qaamana yaalaa gargaraa jira yaani qaamana hidhaa qismii gargaraa jira nama jaan nama kana odeeffannoo garaan irraan gaafne namni san caalee argamuu danda'a garuu dhiigan hin ta'u. Kanaafuu wanti isaan irraa jechuudha fardoon gabaasa nama 8 nama 20 maarroon gabaasan kun yeroo kun waan gosa nama ajaa'ibudha. Garuu kanaanis isaanis milkaa'uu hin danda'anii akka isaan dur baranis hafee jira. Jala bu'uuree itti jira gani guyyaa asii qabbana keessatti osoo namni lubbuun jiru ibiddaan gubatee jiru gallee nyaannee dhugnee firaa irra rafnee dirreerra jiisnee asii qabbanaa gadi duunfatamaa jira. Kana dhiisaan jirru furmaanni waan kanaa sabaaf sablammiin biyya keenya biyya Itoophiyaadhaa tokko tahee jala ejjetee osoo yaada nama dhuunfaa jala deemu warreen garee gartee bu'aa dhuunfaa barbaadu jala deemuu hin taane warreewwan qama lamni isaanii qaban qama ilma namaatiif qaban nama ta'anii dhalachuun Oromoon taanee namni nama bu'a. Warreewwan isaaniif qaban tokko taanee qeerroon qarreen dhaabbannee jirra waan kana jala buune akka ilmaan Oromoo san biyyan keenya achitti ibiddaan gubatamanii sun bahutti kanaan gallu yoo tokko taanee afaan tokko taanee ejjennee falmanne waan kana galmaanni keenyaa jedhee. Hayi galata uumisi jira galata guddaa qabda. Si qofa osoo hin taane nuti hunduu jechuudha hanga furmaata argannutti wanta asiin nu galchu tokkos hin jiru. Yoo dhumnes jechuudha akkuma isaanii sanitti dhumne asitti daalachoofne ittiin daaraa taana malee hin gallu jennanis kara keenya. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya ammas jechuudha gaaffii deebii keenya itti fufeetti jira. Ammas sabaa fi sablammoota hedduu isiniif dhiyeessatiin jechuudha gaaffii deebii isiniif irraa Allaattiin gammoojjii osoo dubbatte qurxummiin galaanaa afaan baafatte lafee lammii koo awwaalcha dhabee soora bineensaa tahee abbaan lafaa dhabee lafasaa sooree alagaan irraa jiraata takkaa falatee lafasaa irratti kan siraan bulaa qonni hafeeti takkaa falatee lafasaa irratti hojjetee bulaa.